warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halimaa Orootuu jalatti argamtan welcome ashama harkafuuni bakkuma jirtan maratti alaafiya keessa hunda keessanuu nageenyi keessan qaqqabu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma sirratti argitan kana miidiyaarraa guyyaa kaleessatii fi guyyaa har'aa kana irraa haasamaa ture. Namoonni hedduun laayivii banatanii irraa haasa'anii egaa anillee akkuma san nama miidiyaa fayyadamaa jiru waan kana waan qirna jedhe irraa haasa'uu barbaade. Yeroo baay'ee viidiyoo ajandaa kanallee baay'ee tokko haasa'uun nama jibbisiisa. Haa ta'u waan namni kamuu waan itti dhagahame tokko dubbachuun dirqama jechuudha. No Allahu aalami inu waree miidiyaarra deemu dhageenya malee kallattiin bira jiraannee yookaan qabatamaan bira jiraannee kamtu dhugaa kamtu kijiba jennee addaan baasuu hin dandeenyu. Ulfoofte ulfi badee jiraanii mul'ata. Walaakin ana waan na dubbise hordoftoota kiyya namni kun yeroo mucaan dubbatu waa'ee isiin dhimma biyyaa maatii qabdii hin dubbanne mucaan kun. Amma namoonni ajandaa laayivii banatanii waa'ee kanarra haasa'anii asii isa dura ijoollee 4 qabdii. Yaa obboleeyyan kiyya biyya namaa kana kan dhufneef dalagatuuf waan dalagatuuf manaa baane san dagannee yani eega ijoollee biyyaa qabaatte heerumte dhiira yeroo ammaa kanallee argite yoon as geennanii ka'achiisanillee sin barbaadu jetteen yoona durriyyee maal haa ta'u durriyyee nikaan hidhan ka biyyatti maatii gattee ijoollee 4 mulu jedhanii dubbatanii Allahu aalam nu ijoollee 4 qabdii hin kijibanii nu quba hin qabnu Allahu aalam san ka beeku rabbiidha. Maalifi waan bira hin jirre waan qabatamaa hin qabne tokko dhugaa jennee fudhachuu hin dandeenyu. Ammallee namni kun waan inni rakkatee sadarkaa kana keessa seenee isaaf rabbi beeka malee nurraa quba hin qabnu jechuudha. Kanaafuu nama kamuu biyya namaa kana keessatti waan mudatu hin beekan. Dirqama jechuufi dirqama yeroo namni mana madaamii keessatti dirqama yoo dhiirri tokko dhufee waa godhe kana ofiitti mana ijaazaa bayanii ofii dhiira durriyyee birrii qofa barbaadu ofuma birrii harka kaayanii osoo maatii biyyaa qaban osoo ijoollee ofii biyyaa qaban akkamitti durriyyee wajjin kiraa durriyyee kafaltee fi waggaa tokko muluu horadhee jetti. Ni yoo laalu ijoollee isiitu qubaa qabdii jedhan. Namoonni tokko ni jiran gaafa biyyaa bayan jiruu biyyaa bayan san dagatanii ilmoo ofii dagatanii bakka eega qananiin arabaa jiraatte akkuma qananii arabaa kan akkanumatti idmee likkii jiraatanii itti fakkaata namoota tokko boruu rakkoon maaltu narra gayaa ilma kiyyallee anarrallee maaltu narra gayaa jedhanii maaliif sammuu kanatti bal'isanii yaan hanga har'a salphina jaa sanuu durriyyee kamataa durriyyee kanikaa hin hidhatin sanuu ka biyyaa ijoollee 4 qabdu sanuu kanikaa hin hidhatin durriyyee mana itti kireessite durriyyee birrii barbaadu jechuudha. Durriyyeen kaayoo qabu ka dalagatee nikaa hidhatee fuudhu. Kun ka akkanumaan taa'ee mana kiraa naa kafalii na nyaachisi na obaasi hirriba qofa si wajjin rafa jedhu durriyyee birrii qofa barbaadu. Inni birriif si barbaada malee akka ati ilmaan isaa dhaltee ilmaan si wajjin guddisuu miti. Ilmaan nikaa hin qabne ilmaan 4 ilmaan nikaa hin qabne akkamitti sammuun haga kanaa namarraa dhabame. Namni waan nama mudatu hin beekanii walaakin waan isiin kana dalayteef isiitu beeka isiif rabbitu beeka jechuudha. Osoo ijoollee biyyaa qabdu osoo jireenya biyya namaa kana keessa jirtu yaa obboleeyyan kee warroonni janaa jirtan
warroonni jaalataa jirtan dursa simmeetii keessan qoxaaxaraati. Simmeetiin akka biyya Arabaa kanatti ruuza nyaatanii fi dhugaatii garaagaraa dhugdanii birrii argattan kana natti tamacha'ee ani nama nyaatee dhugu fedhii guuttachuu qaba bichaa osoo hin yaadne eega nama argan. Egaa hordoftoota kiyya nama arganii fi fiiganii fedhii ofiin guuttatan. Boru maaltu na mudataa? Ilmoon tiyyatun biyya namaa kana keessa jira. Eessa fidaa? Ani gaafa dadhabe eenyu dalagee na danda'a? Wajji eenyu na danda'a? Ani kayoo humna qabu yeroo ilma garaa hin qabne dalagadhu. Boru ilmoo tana biyya hambaa keessa jira. Eessa fida? Ilmoollee rakkisee ofillee rakkisaa jettee sammuu kana maayyaan ka taree ka janaa jirtan ka jaalataa jirtan ka mana kiraa itti kafaltanii wajjin bultan boruu dhiirsi kiyya nan gatu, dhiirsi kiyya na jaalataa, dhiirsa maali miti fireendiidha yookaan jaalalleedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoonni miidiyaa kootii kan addunyaa kana irratti argamtu hundumti keessanuu yooyyaa har'a ergaa hatantamaa isinii fidee dhufe. Please rabbii keessaniif jedha hundumti keessan bakka jirtanitti sekeendii tokko sun fudhanne viidiyoo kana share godhaatii ummata Oromoo bakka jiru hundaan bira nu gayaa. Obboleettiin teenya tun maqaan isii Zaaraa jedhamti. Mucaa Oromoo tokkotu biyya kanatti itti taphatee ulfeessee maqaan isaa Miftaa Shee Aashim jedhama. Biyya kana keessa jiraata. Itti ulfeesseetiin kunoo si fuudha jedheetiin sobeetiin birrii isiillee birrii 8,000 harkaa nyaatee har'a gaafisiin da'uudhaaf ji'a 9 fixattee 10 galtutti gadi dhiiseetiin badeetiin har'a mucayyoon tun jechuudha. Kunoo hadiiqaa kana keessa guyyaa 4 bultee jirtu. Kunoo shaanxaa isii argitanii hadiiqaa kana keessa waan nyaattu hin qabdu, waan dhugdu hin qabdu, inni bilbila hin kaasu, inni badee as keessa jira, ajmaaniin jira jedhanii hundumti keessan ijoollee Oromoo warri rabbiif jettanii rabbiin sodaattani viidiyoo kan share godhaatii mucaa kana bakka jirutti qabaatii waan biraallee haqa isii irraa fuudhaaf birrii 8,000 nyaatee waggaa tokko guutuu soorattee jirti. Kunoo obboleettiin irraa dhaga'uu dandeettan jechuudha waan inni sii godhe jechuudha. Birrii 8,000 biyya kanaati jechuun kayaanii anu jireenya waliin jiraanna jennee walumaan osuma dabarsinu dalagaa deeme dalagaa ka deemellee bakka birrii narrumaa fuudhaa walumaan jiraataatuma turre ammaan ji'a 9ffaa ga'ee jennaanii bilbila ofii cufatee deemee waan takka bakka bilbila fuuran kaasu hin dubbatu akkasii. Akkasuma immoo waan sirraa jechuudha baay'ee haasa'uu hin dandeettuun dhukkubsatti jechuudha. Wallahi mimmaan tun obboleettiin tun lakkuu 4 garaa qabdi. Lakkuu 4 garaa qabdi mana yaalaa fidanii lakkuu 4 garaa qabdi jedhaniini itti himan jechuudha. Kanaaf ijoollee Oromoo yoo rabbiin ka sodaatan ta'e viidiyoo kana share godhaatii hatantama mucaan kun bakka jirutti qabameetiin akka seeratti nuuf dhiyaatu akkasuma warroon obboleettiin kana gargaaruu barbaaddan jettani lakkoofsa isii maxxansaa gargaaraatii bira dhaabadhaanii jedha. Nuti biyya kanatti wal malee uummata akka hin qabnuuti. Viidiyoo kan share godhaatii waliin ga'aatii akka mucaan kun seeratti dhiyaatu hatantamaan jechuudha. Nama karaa irratti gatee si fuudha jedhee doggorsee addunyaa harkaa nyaata karaa irratti gatee dafaa Miftaa Haashim ka jedhamu bakka argitanitti qabaa jedha. Suuraa isaas ni maxxansa. Kun akkuma argitan jechuudha. Har'a obboleettiin teenya tun ilmoo 4 garatti baadhattee jirti. Mana yaalaa dhexxeennaani ilmoo 4 garaa qabda jedhaniini namni ilmoo takkattiyyuu yoo ulfaaye haga yaadduun beektan ilmoo 4 gara baadhattee akkanatti kunoo hadiiqaas dhagata kana keessa kunoo lafa kana ajaa'ibu kana keessa kunoo akkanatti guyyaa 4 bultee jirti jechuudha. Kanaaf hundumti keessan Oromummaan isin qabee bakka jirtanitti obboleettii tanaan birmadhaatii bira dhaabadhaa isinin jedhaa galatoomaa viidiyoo kana share godhaatii wal biraan